kabajamtoota hordoftoota chaanaala madda walaaboo miidiyaa kun madda walaaboo miidiyaa irraa oduu gama keessaniin kan geenyu hamadummaatti akka faana turtan gamanumaan isin gaafanna jalqaba irratti hanga footoo oduutiin eegalla. Hiriirri deeggarsaa hidha haaromsa guddichaa sababeeffachuudhaan guutuu Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaati jira. Biiroon barnoota Oromiyaa Abbaa Barataa Khalid Bashir sababa balaa konkolaataatiin miidhamee ture hamma yaala hanga biyya alaatti niin taasisaaf jechuudhaan waada gale. Jilli Pirezidaantii Majlisaa Oromiyaa Sheek Gaalii Muktariin durfamu magaalaa Aggaaroo seenan. Israa'el Qatar Hamaas maallaqaan gargaarti jechuudhaan himatte. Kun hanga footoo oduuti. Bal'inni isaa akka itti aanutti dhiyaata. Barataan Qaxaliin Khalid Bashir mana barnootaa Ifaa Boruu bultii addaa Dodolatti barachaa ture qormaata biyyoolessaa bara kanaa saayinsii uumamaatiin qabxii 590 takka galmeessuu isaanii kan eeran hoggaa ta'u kunis gammachuu guddaa isatti dhagahamuudhaas kanaan dura gama keessaniin geenye akka turre kan yaadatamudha. Keessumattuu qabxiin inni fidee herrega dhibbaa, fiiziksii dhibbaa fi akkasumas keemistirii 98, baayoloojii 99, aptituudii 98 walumaa galatti 600 keessaa qabxii 9 qofa kan dabe hoggaa ta'u 590 takka akka argates kan eeramudha. Barataan kun maatiin isaa maatiiwwan rakkoowwan garaagaraa qaban ta'uu eeruudhaan biiroon barnoota Oromiyaa Abbaa Barataa Khalid Bashir ji'a tokkoon dura sababa balaa konkolaataatiin miidhamee gammachuu ilma isaanii wajjin qooddachuus akka hin dandeenyes eeramaa kan jiru. Baasii yaala guutuu akka biiroon barnootaa irraa godhuu fi gara Finfinneetti hospitaala ammayyaa dhufuudhaan kan yaalamuuf murteessuu isaaniitis sochiin galmaanii akka jiru eeramaa kan jiru. Kana malee yaala biyya keessaatii yoo fayyuu baate yaala biyya alaatillee kan gaggeessaniif ta'uudhaas murteessanii kan jiran. Biiroon barnoota Oromiyaa hojiiwwan dhaloota jajjabeessuu fi abdii dhalootatti horu hedduu hojjechaa kan jiru. Keessumattuu dhalataa lafaa ol ka'aa kana jajjabeessuun haala kanaan maatii isaa gargaaruun dhalattoota barattoota Oromoo kan jajjabeessuu fi nama lafaa ol ka'aa biyyattiif akka inni yaadu taasisuu keessattis bu'uura olaanaa kan qabu ta'uun isaa kan beekamudha. Jilli Pirezidaantii Majlisa Oromiyaa Sheek Gaalii Muktariin durfamu magaalaa Aggaaroo seenan. Jilli Pirezidaantii Majlisa Oromiyaatiin durfamu magaalaa Aggaaroo kan seenan hoggaa ta'u jilli kunis sirna eebba kitaaba seenaa muftii Goommaa Muhammad Alii Yaayaa guyyaa boruu magaalaa Aggaarootti taasifamu kana irratti hirmaachuuf akka ta'e eeramaa kan jiru. Keessumattuu Pirezidaantiin Majlisa Oromiyaa Sheek Gaalii Muktar, muftii Itoophiyaa Dr. Jiilaan Kadir, Ustaaz Ibsaa Hassan keessummoonni kunneenis yeroo buufata xiyyaaraa Abbaa Jifaar gaanitti simannaan ho'aan taasifamee kan jirudha. Akkasumas keessummoonni kunneenis magaalaa Aggaaroo irratti simannaan miidhagaan taasifamee fi akka jirus eeramaa kan jirudha. Eebbi kitaabichaatis magaalaa Aggaaroo keessatti haala addaatiin bakka keessummoonni akkasumas jaarsoleen biyyaatii fi abbootiin amantaa biyyattii argamanitti kan haala addaatiin kabajamu ta'uunsaa beekameeti jira. Guyyaa irraa guutuun biyyattii hiriira milkaa'ina hidha haaromsa guddicha Itoophiyaatiif hiriira bahaa jiraachuun isaa kan yaadatamudha. Keessumattuu hidha haaromsa guddicha Itoophiyaatiin wal qabachuudhaan Itoophiyaan iddoowwan garaagaraa keessatti hiriira bahaa kan jiru hoggaa ta'u gammachuu eebba hidha haaromsa guddichaa hiriira magaalaa Walloo Kamiseetti gaggeeffamee kan jirudha. Hiriiricha irrattis dhaadannoowwan tokkummaa uummata Itoophiyaa as gahee hojiiwwan misoomaa birootiifis akka itti fufsiisus dhaadannoowwan garaagaraa dhageessanii akka turanis kan yaadatamudha. Mootummaan jijjiiramaa hawwii fi fedhii lammiilee bara dheeraadhaaf kan ture hidha haaromsa Itoophiyaaf tumsa lammiilee xumursiisuudhaaf galmaan gahuu isaatii hiriiricha irratti dubbatanii kan jiran. Rakkoowwan keessoo fi alaa nu mudachaa jiranii turan dandamachuudhaan injifannoo kan galmeessine kunis tokkummaa Itoophiyaa kan ittiin argisiisne jechuudhaan dubbatan. Itoophiyaan akkuma har'aatti fuula duraas ilmaan ishii qabattee kallattii hundaanuu akka milkooftuuf hidha haaromsaa kun agarsiistuu isa tokko ta'uudhaas eeran. Akkuma hidha haaromsaa gamtaan xumurretti dhimmi gaafii ulaa galaanaatiis irratti hundaa'u keenyaan gahee hunda keenyaati jechuudhaan eeraniiti jiraniim. Eebba hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa sababeeffachuudhaan guutuu Itoophiyaa keessatti hiriirri deeggarsaa bahamaa kan jiru. Xumura hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa caalmeetti kan deeggaramu kunis kaka'umsa guddaadhaan jiraattonni magaalaa Roobii fi godina Baalee
haala addaatiin hiriirichaa bahurratti kan argamu. Eebbifamuu laga Abbayyaa sababeeffachuudhaan hiriira gammachuu jiraattota magaalaa Roobee fi akkasumas aanaalee godina Baalee hirmaachise magaalaa Roobeetti gaggeeffame ooleeti jira. Hoggansi mootummaa sadarkaan jiranii fi qaamoleen hawaasaa garagaraatiis gammachuu isaanitti dhagahame haala kanaan ibsataniiti jiraniim. Ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmad waggaa 10 booda Itoophiyaan garee kubbaa miilaa biyyoolessaa waltajjii kubbaa miilaa idil addunyaa irratti beekamtii qabdu ni qabaatti jechuudhaan dubbatan. Kitaabni muummee ida'amu ministeera muummee Federii Dr. Abiy Ahmadiin barraa'ee guyyaa kaleessaa eebbifameeti jira. Dr. Abiy Ahmad wayitaa kana akka jedhanitti hojiiwwan garee kubbaa miilaa biyyattii waltajjiiwwan ardii fi akkasumas idil addunyaa irratti bu'a qabeessa isii taasisuuf hojjetamaa jiraachuu eeran. Waggaa 2 fi 3 keessatti garee biyyoolessaa cimaa ijaaruun ulfaataa tahuu eeruudhaan waggaa 10 booda waltajjii Afrikaa fi idil addunyaa irratti garee kubbaa miilaa beekamaa ta'e dhugoomsuudhaaf mootummaan kutannoon hojjechaa jiraachuu dubbatan. Kun hawwii qofa osoo hin ta'in hojiiwwan ifaa tahuu kaasuudhaan akka fakkeenyaatti magaalaa Finfinneetti istaadiyooma sadarkaa giddugaleessaa 100 ol ijaaruus eeraniiti jiran. Hojiin kun guddina kubbaa miilaatiif murteessaa tahuu kan dubbatan Dr. Abiy Ahmad kan osoo hin hojjetin foddaa televizyinaatiin ilaaluu gaabbuu qofa osoo hin ta'in wanni jijjiirru akka hin qabnes hubachiisaniiti jiran. Hojii har'a eegaleef bu'uura ta'uu fi mootummaanis kana bu'uura godhachuudhaan hojjechaa akka jirus ibsaniiti jiran. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Oomoo kibba aanaa Daasaanchi naannoo Heerumaa jedhamu keessatti haleellii hidhattoota Keeniyaa Turkaanaatiin irraa dhufeen lubbuun nama tokko yommuu darbu loowwan 2000 ol fudhatamuunsaa dhagahame. Jiraattonni naannichaa nageenya isaaniif maqaa isaanii hin dhahin tokko keessumattuu rakkoowwan kun yeroodhaa gara yerootti deebi'aa turuu eeruudhaan haleelliin kunis kan raawwate sanbata fulbana 13/2025 akka ta'e eera. Horsiisee bultoota loon tikfachuudhaaf naannawa hiramuu deeman irratti kunis kan raawwatee fi hidhattoonni Turkaanaa kan taasise ta'uudhaas lubbuun nama takka darbuudhaan loowwan kanneenis saamuudhaas eeranii kan jiran. Hidhattoonni kunneenis wiixata fulbana 15/2025 haleellii wal fakkaataa kan raawwatan yommuu ta'u humnoota nageenyaa aanichaa walitti araarsuudhaas eeranii kan jiran. Jiraattonni naannichaatis akka eeranitti haleelliin kunis yeroodhaa gara yerootti raawwatamaa jiraachuu kan eeran. Hidhattoonni kunneenis garee afuritti qoodamuudhaan naannicha irratti danqa cimaa gaggeessaa jiraachuudhaas eeranii kan jiran. Haleellichinis abbaa maatii afurii kan tahee fi akkasumas loowwan isaa fudhachuudhaan lubbuu isaatis dabarsuudhaas eeranii kan jiran. Dhukaasni kunis yeroo sanitti loowwan 3 rukutamuudhaan loowwan kaan saamamuudhaan inni kaan ammoo lubbuun isaatis abbaan qabeenyichaa darbuudhaas eeranii kan jiranidha. Saamichi kunis yeroodhaa gara yerootti xiyyeeffannoon addaa aanicha keessatti hojjetamaa kan jiru ta'uudhaas eeranii kan jiran. Akka bulchaan aanaa Dassaanach Taaddasaa Habtee dubbatanitti waldhabdeewwan uummataa fi uummata gidduutti uumame kunis sochiiwwan namoota xixiqqoodhaan dhufan akka ta'es eeree kan jiru. Haaluma kanaanis rakkoo kana furuudhaaf gara biyya ollaa keenyaa Atakaaraa fi akkasumas qondaaltota ol aanoo biroo naannichaa fi biyya sanii wajjin mari'annetti rakkoowwan kana yeroodhaa gara yerootti furuudhaaf tattaaffii godhaa jiraachuu isaanii eeranii kan jiran. Marii kana irratti itti gaafatamaan mootummaa naannoo kibba Itoophiyaa obbo Xilaahuun Kabbadaa akka ibsanitti naannichi waldaan geessu lamaan gidduutti hariiroo uummataa fi akkasumas daldalaa gaariin waggaadhaaf akka turus ibsanii akka turan ni yaadatama. Itti dabaluunis mariin kunis dantaawwan waloo uummata lamaanii gidduutti kan uumame ta'uu fi Dassaanachii fi Turkaanaa nagahaa fi akkasumas qabeenya isaanii irra jiru waliin fayyadamuudhaan haala mijatu irratti hojjetanii akka turan eeranii kan jiran. Kikuraak jedhamu keessattis walitti bu'iinsi bitootessa 22/2025 mudatee lubbuun namoota 4 yommuu darbu 3 immoo madaawii isaanii jiraattotaa fi qondaaltonni mootummaa eeranii kan jiranidha. Kan hordofuudhaanis itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi tasgabbii naannoo kibba Itoophiyaa Wangee Buzuneettiin durfamu jiila hooggantoota mootummaa fi akkasumas caasaa nageenyaa komishinara komishinii poolisii kaawunet Turkaanaa Keeniyaa waliin wal mari'achuu isaaniitis eeranii kan jiran. Rakkoowwan kunis yeroodhaa gara yerootti deebi'aa jiru kunis kan furamu ta'uudhaas eeranii kan jiranidha.
Ministeerri Israa'el Biniyaam Qatar Hamas maallaqaan deeggarti jechuudhaan himata haleellii torban darbee Dohaa irratti hooggantoota Hamas irratti raawwate sirriidha jechuudhaan deeggaraa jiraachuun dhagahame. Qatar Hamas waliin hidhata guddaa qabdi jechuudhaan of keessa dhakoysitee maallaqaan deeggaraatii jirti jechuudhaan ibsa isaanii gaazexeessitootaaf kennee kan jiru. Kanaafuu tarkaanfiin kun Qatar keessatti kan raawwate guutumaan guututti sirriidha jechuudhaan eeraa kan jiru. Haleelliin hooggantoota Hamas Dohaatti raawwate kunis namoota 6 kan galaafatee fi humna haleellii Israa'el michuu Ameerikaa kan taate Qatar irratti akka raawwatames kunis yeroo jalqabaatiif isa ta'es akka ta'es eeraniiti jiran. Qatar mariiwwan Gaazaa keessatti dhukaasa dhaabuu fi akkasumas namoota butaman gadhiisuun Israa'el fi Hamas gidduutti taasifamaa jiru seentummaan gahee olaanaa taphachaa akka tures eeramaa kan jiru. Gama biraatiin ammoo kibxata kaleessaa irraa eegalee haleelliin humnoota Israa'el naannoo Gaazaa guutumatti raawwatamaa jiru itti fufee akka jirus kunis haala cimaan du'aatii fi namoota garagaraa irratti rakkoon cimaan uumamaa jiraachuus eeramaa kan jiru. Waraanni Israa'el jiraattota magaalaa Gaazaa gadhiisuudhaan guutumaan akka bahan taasisaa jira jedha dhaabbanni biyyoota gamtoomanii dhaabbata mirga daa'immaniitiif falman. Jiraattonni Gaazaa si'ool tokko irraa gara si'ool biraatti dabarfamaa jiraachuudhaas gocha kana balaaleeffatanii akka jiranis eeranii kan jiranidha. Oduuleen guyyaa kanaaf walitti qabannee kanaan gammaa isin dhageessaa turredha. Oduudhaan kan isin faana ture ana Aaniso Ahmadii. Chaanaala keenya subscribe like godhuudhaan akkasumas sagantaalee keenyaa fi odeeffannoolee keenya kanneen garagaraa akka hordoftan gamanummaan isin affeerra.